Kun daandii ragabaati. Daandii ragabaa torbaanitti al tokko qophii adda addaa mata duree dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffate qabatee isinii dhiyaata. Kun daandii ragabaati. Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa torban darbee sababa teknikaatiin qophiin keenya toon dhiyaatii waan hafeef dhiifama sin gaafachaa. Torbee kana qophee qabannee dhiyaannee dhimmuma haala Oromoon keessa jiru irratti kan xiyyeeffate isinii qabannee dhiyaanneerra. Dhaggeeffadhaa yaada irratti kennaa. Qophii keenya irratti hirmaadhaa waan isinitti dhaga'ame nu barreessaa. Waliin ajabaan nu jenna. Hamilenu chapse kharanum debisu ya bilisumma igana malibsu falmatal kisu idami ajechan hamilenu chapse kharanum debisu ya bilisumma igana malibsu falmatal kisu Gabrumma jalat Oromon isasu Hamma bilisumma Ura siransu Tabitifan Kufi ajes Lamenu jiraj Ubate babay Ubam nindebisu Kafal manna limona irrenu tayyarat numosisi nuwala bomsi irrenu tayyarat numosisi nuwala bomsi Weellisaan kuni amma kan lubbuudhaan nu wajjin hin turre injirree waggaa muraasa dura addunyaa kanarraa boqotee Usmaayoo Muusaadha. Bakka Rabbi rahmata lubbuusaa haa godhuuf jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa waan torbee darban kana keessa Oromoon keessa ture waan hundi keessayyuu beektanii Oromoon goota tokko addunyaa kanarraa dhabee jira. Gooti kun namuu kan beeku qabsoo Oromoo keessatti hojii guddaa hojjetanii bara jireenya isaaniis qabsoo Oromoo keessatti bu'aa galmeessaa nama turanidha. Jaarraa Abbaa Gadaa namuu kan beeku qabsaa jabaa hoogganaa jabaa bara jireenya isaanii kan bilisummaa Oromootiif aarsaa godhanidha. Oromoonis bakka jirurraa goota isaa kana boo'ee waallatee jira. Kanarraas barumsa guddaa argate hedduu qaba. Sabni Oromoo muuxannoo akkanaa kan inni galmeessee jiru yeroo gooti isaa du'ee goota isaatiif bahee boo'uu caalayyuu dhaadatee waalee seenaa isaa dhalootaaf dabarsuu danda'uun hojii guddaadha. Goota namaaf qabsaa'u akkasitti yoo mararsiifatanii ol kaasanii dhaadatan dhaloonni egerellee qabsoo itti fudhachuudhaaf duubatti hin jedhu. Kanaaf yeroo gooti wareegamu yookaan yeroo gooti du'u ni dhaadatan malee hin boo'anii jedha Oromoon. Haala kana gara boodaa itti deebina. Otoo gara sanan dhaqiin dura waan Oromoo yeroo ammaa keessa jiru odeeffannoo walii dabarsina.
akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa idda aangoo qabatee inni amma jiru jechuu kooti addatti uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee waan qabu hundaan sagalee uummata Oromoo ukkaamsu dinagdee uummata Oromoo dadhabsiisu qabeenya uummata Oromoo saamuu fi of ijaaru uummata Oromoo akka hin ijaaramne taasisuu irratti hojjechaa jira. Kun yeroo irraa gara yerootti ammaachaa jira malee wanti laafe tokko illee hin jiru. Fakkeenya yoo fudhanne bara 2004 ilmaan Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee keessa baratan 390 gaan walitti qabee jumlaadhaan yeroo tokko mana barnootaarraa ari'achuudhaan kan beekamu mootummaa Wayyaaneeti. Mootummaa Wayyaanee waan akkanaa ummata Oromoo fi ilmaan Oromoo irratti raawwate saba biraa irratti hin raawwanne. Jumlaadhaan ilmaan Oromoo Yuunivarsiitii irraa ari'achuu yookaan mana barnootaarraa ari'achuun jumlaadhaan hidhuu, ajjeesuu fi mana murtiisaatti waamee dhaabuun Oromoon addatti kan dhiibbaa fi miidhaan irra ga'u sanyii dhala Oromoo balleessuuf kan xiyyeeffate ta'uusaa addatti kan agarsiisu. Gochaan akkanaa bararraa baratti fooyya'aa kan jiru otoo hin ta'in daran ammaachaa akka jiru argina. Bara isa darbe bara 2011 keessa akkuma yaadattan ilmaan Oromoo Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii keessa jiran guyyaa daalacha rasaasatti dhukaasee fixe. Arbaa Minci keessas kan baratan akkasuma godhe. Jimma keessattis haaluma akkasiin miidhaarraan ga'e. Haromaayaanis akkasuma. Haalli kun bara 2012 keessas haala akkasiin itti fufe. Haalli kun hin dhaabbanne. Bara 2006-2007 duubattoo deebines Yuunivarsiitii Maqalee keessaa ilmaan Oromoo haala akkasiin ari'achuu waan ture. Baardaarattis ilmaan Oromoo guyyaa daalacha akkanaan reebaniiru, ajjeesaniiru. Kunoo dhiyeenya kana yeroo ayyaanni Irreechaa kabajamutti ilmaan Oromoo 150 ol ta'an guyyaa daalacha qabee mana hidhaatti darbe. Sababa kan godhate uffata halluu farraa ta'e uffattan jechuudhaan ilmi Oromoo bilisummaa waan barbaade yaadee dubbachuu duwwaa otoo hin taane bilisummaa waan barbaade filatee uffachuullee isa hanqisan. Halluu filachuun illee yoo mootummaa Wayyaanee irraa hayyamame malee akka hin danda'amne itti agarsiisan. Kana biraan Oromoo maqaa hin barbaanneen waamuun beekaa mana barnootaa keessatti maqaa hin barbaanne waamanii Oromoo aarsuudhaan akka inni mana barnootaa keessaa ari'atamu sababatti ta'uun mul'achaa jira. Dhiyeenya kanas Yuunivarsiitii Finfinnee kaampaasii mooraa 4 keessatti maqaa Oromoon jibbee qawwee kaase sanaan Oromoo arrabsuu waan mul'ateef ilmaan Oromoo wanti kun nurraa haa dhaabbatan jedhanii gaaffii kaasan guyyaa daalacha tumaman. Ilmaan Oromoo 150 jala gaan mana hidhaatti darbaman. Isaan keessaa kan gara 50tti herregaman mana barnootaarraa ari'ataman. Oduu kana kan dhageenye turree miti. Oduu kana kan dhageenye torbaan lamaan darbe kana keessatti ilmaan Oromoo otoo imimmaan isaan ija isaanii hudhu, ija isaanii keessaa roobu yeroo dubbatan nuti Oromoo waan taaneef malee waan goone tokkollee hin qabnu jedhan. Wanti kun maal agarsiisa? Garamitti deeme? Oromoon bakka jirurraa dhimma kanarratti yaaduu qaba. Dhimma kanas xiyyeeffannaa itti kennee irratti dubbachuutu irra jiraata. Yoo akkas hin ta'in boru gaabbii taati. Dhugaan adeemaa jiru, haala deemaa jiru, ammallee yoo Oromoon dafee hin birmanneef qe'ee keenyarraa nu buqqisuun, oona abbaa keenyaa oonsuun, Oromoo qeesaa keessatti ajjeesanii itti geeraruun diinarraa waan dhaabbatu miti. Kana Oromoon biyya ambaa keessa jiraatu otoo dhaga'u, otoo arguu, ciisee buluun
haraamummaa yoo ta'e malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Kan saba isaatiif hin yaanne akkuma nama kaanii nyaatee du'a. Nyaatanii du'uun immoo gatiin qabu. Ilmoofiif dhala ofiif seenaa kaa'uun barbaachisaadha. Oromoon kana callisanii ilaaluun irra hin jiraatu. Yeroo isa du'ee yaadannu, yeroo isa hidhamu yaadannu, wantonni darban akka boruun dhufnee wanti gochuu qabnu dhaloonni har'a jirru bakka jirrurraa qabsootti tinnisuudha. Kanaaf dhalli Oromoo bakka jirrurraa lakkii jedhee dhaabbatee yaadee birmannaa sadachaa gochuutu irraa eegama nutti fakkaata. Usgerin odo jiru maritan albeni zibatizu Tafirain obsani gechi adaga namatetizu Hinkabna adabona lave gotati intani jarrame Ufumata embula jirachuk jede singaru harme Singor sar kabita opole sake mirga kabaji Amadu fansi basu tumaga nama dubara jaji Chapsawara sanida good Tatu akkam ya farda good Altu sirra fokkisa gurba good Disa gari sanyita dasada good Gadan ufak gabbira Lugajete a general Tadasa biru Adan Oromo badu sono jiru Adan Oromo badu sono jiru Lugajete a general Tadasa biru Adan Oromo badu sono jiru Adan Oromo badu sono jiru Aramete doro apang kalacha, sera wama. Aramete doro apang dama, sera ngacha. Aramete doro apang kalacha, sera wama. Aramete doro apang dama. Jajaarraa guutuu namaa falmataa bilisummaa hayyuun Oromoo sumaa jaarraa koo yabookkisaa onnataa onnachiisaa michuu badhoodhachaasaa dalagaan keenu boonsaa yaqaroo sabboontichaa murataa kelemoo akka taaddasaaf maammoo diddeeraasaa filatte umurii guutuu lolte Yajarra al-mabbaa gadaa akaakilee arfan qalloo sanyii warra gurguddaa sabboonticha bareedaa dalagaan kee caaltee waan hundumaa kan hundaa dalagaan goota keenyaa nu maraafuu fakkeenya hin teenyu maaliif teenya
xurree isaarra bobbaana bilisummaadhaaf deemna. Alamaayyoo Qubee walaloo jaarraa abbaa gadaa akka yaadatu barreesserraa kan waraabamee xiqqoo itti da'amee fuudhameedha. Torbaan tokko dura Oromoo addunyaa kanarra faca'ee ture hundumaa biratti seenaan goota kanaa akka malee himamaa fi dhaadheeffamaa ture. Seenaa goota kanaa wanti adda godhe gooti kun umurii dargaggummaa isaatti gabrummaa saba Oromoo irra gahaa jiru hubatee gabrummaan kun akka saba Oromoo irraa bu'uuf raasaa filatee umurii isaa guutuu amma lubbuun isaa darbutti otoo kaayyoo kanarraa maqiin amna dheeraa adeemeera. Amna dheeraa deeme kana keessatti bu'aa gurguddaa injifannoo olaanaa kan har'a ilmi Oromoo bakka jiru karaa fi kallacha godhatee ittiin qabsoo adeemsisaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo lafa kaa'ee jira. Jaarraa abbaa gadaa bara 1960moota keessa ilmaan Oromoo qaroo walitti dhufanii bakka adda addaatti dhimma Oromoo walii yaafatanii walii dubbatanii dhimmi Oromoo akka furmaata argatuuf umurii isaanii guutuu aarsaatti kennan keessaa tokko. Jaarraa abbaa gadaa kanneen adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo bu'uureessan keessaa nama tokkoo fi ayyuu tokko. Adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo kanneen bu'uureessaniif kanneen dhiiga isaaniitti dhangalaasan goototi Oromoo 60 ta'an keessaa jaarraa abbaa gadaa nam tokko. Jaarraa abbaa gadaa nama hunda caalaa akka qaroo ijaatti akka laallu kan nu taasisu aarsaanni bara dheeraa kana keessatti baase duwwaa miti. Bara ijoollummaa isaatii qabee aga gaafa umuriin isaa darbutti kaayyoo fageessee argee amna dheeraa deeme keessatti otoo irraa maqii wajjin jiraatee aga lubbuun isaa darbitetti wajjin tureedha. Kaayyoon kun bara baraan dhalootarraa dhalootatti akka darbu shakkiin tokkollee hin jiru. Har'a jaarraa abbaa gadaa qaamaan nu bira hin jiru. Jaarraa abbaa gadaa lubbuudhaan darbee jira. Haa ta'uti hojiin jaarraan hojjate seenaan jaarraan galmeessee darbe dhaloota bilisummaa isaatiif falmatu dhaloota yeroo irraa gara yerootti bilisummaa saba isaatiif jecha aarsaa kaffaluuf of qopheessu hunda biratti akka fakkeenyaa fi akka kallachaatti fudhatamee irra deemama. Goototi Oromoo lubbuu isaanii dhimma saba Oromootiif dabarsanii kennan bakkayyuutti kan yaadataman hojii boonsaa waan hojjetaniif hojii boonsaa hojjetan keessatti saba isaanii akka mataasaa ol qabatee akka eenyummaan isaa guddatee akka dinagdeen isaa jireenyi isaa fooyya'ee nama sakaaniin qixxaatee mirgisaas kabajamu waan godhaniif saba isaanii keessatti akka urjii ifanii mul'atu. Uummata Oromoo addunyaa kanarraa jaarraa abbaa gadaa gaafa du'u kan birmatee gadda isaa mul'ises kan hojii isaa boonsaa yaadatee wal yaadachiises hojiidhuma kanaa fi xurree kana yaadachuuni. Ilmaan Oromoo bakkayyuu jiran akkuma du'a jaarraa abbaa gadaa kanarratti wal ga'anii dhimma Oromoo irratti mari'atanii sagalee Oromoo dhageessisan gadda waliin dabarsanitti amna qabsoo afe keessattis tokkummaadhaan jabaatanii hojjechuutu isaan irra jira. Akkuma beekamu seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara 1970moota keessa jaarraan adda bilisummaa Oromoo irraa adda ba'uudhaan yeroo sana keessatti walitti bu'iinsa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo jala jiruu fi humna jaarraadhaan gaggeeffamu kan adda bilisummaa Islaamummaa Oromiyaa jiru gidduutti dhiigdi dhangala'uunsaa kan yaadatamu. Qawwee fi rasaasni yeroo sanatti diinatti qajeeluu malu ilmaan Oromoo gidduutti qajeelee saba Oromoo gidduutti ilmaan Oromoo wal ficcisiisuunsaa seenaa gurraachaa fi yoomillee nuti hin daganneedha. Seenaan fokkotaa kun qabsoo keenya keessatti haa mul'atuyyuu malee qaamoti kun haala akkasii keessatti dhibdee siyaasaa hirachuu fi hiikkachuu dadhabanii walitti dhukaasanii wal ajjeesaniyyuu malee kaayyoo isaanii gananii diinatti hin galle. Har'a addi bilisummaa Oromoo qabsoo ganama jalqabe sana otoo irraa maqiin dhalootarraa dhalootatti dabarsaa
ilmaan Oromoof dhiiga isaaniitiin qabsoo kana gabbisaa fi guddisaa yeroo ammaa gaanii jiru. Jaarraanis dhaabe sana kan adda bilisummaa Islaamummaa Oromiyaa jedhu bara 1990 gara dhumaa keessa adda bilisummaa walabummaa Oromiyaa kan jedhutti jijjiiree qabsoosaa bifa aaraatiin gaggeesseera. Yeroo adda addaatti falmiin garaa ka'aa ture. Jaarraan Oromiyaa Islaama taate ijaaruudhaaf yaalii gochaa jira jedhamee haayimamu iyyuu malee gara booda jaarraan bilisummaa uummata Oromoo akka dursu, Oromoof akka dhaabbatu, kaayyoon isaas kaayyoo bilisummaa Oromiyaa akka ta'e ifaan deebisee gaafa fidoo dhaabe mirkaneesseera. Asirratti wanti guddaa addi bilisummaa Oromoo gaafa jalqabamuu kaasee agaammaatti bilisummaan Oromoo furmaata akka argatiin ammallee furmaata otoo argatiin akka jiru. Kanaafis ilmaan Oromoo Islaama Kiristaanaaf waaqeffannaa otoo hin jedhiin bakka hundarraa gamtaadhaan Oromummaa isaaniitiin wal ta'anii falmaa gaggeessaa jiraachuu isaaniiti. Humni jaarraas yeroodhaaf yeroo wal dhabdeen dhufu keessatti haalli addaa mul'atu iyyuu malee bilisummaa Oromoo otoo lafan kaayin bilisummaa Oromoo dursuudhaan qabsoo gaggeesse itti deebi'uudhaan karaa qabatee amma gaaf lubbuun isaa darbuutti kan inni gaggeessaa turee fi adeemsisaa ture kana ta'uu hubanna. Gaafiif deebii humna tokko wajjiniin godhe keessatti namni bilisummaa hin qabne namaa gadoo akka ta'e, namni bilisummaa hin qabne jireenyi isaa namaa gadoo ta'e akka jiru, namni bilisummaa hin qabne akka sareetti akka lakkaa'amu ifatti dubbatee jira. Jaarraan akka dubbatetti ilmaan Oromoo aga bilisummaa isaanii deemsatanii hin goonfannetti gabrummaa jalaa ba'uu akka hin dandeenye, gabrummaan amma isaan jala jirutti immoo mataa ol qabatanii akka namaatti dhaabbachuu akka hin dandeenye dubbateera. Haasaa jaarraa kanarraa kan barru jaarraan gaafa hundeeffame kaasee aga gaafa du'uutti bilisummaa Oromoo kan jedhu otoorraan sharafiin fuulduratti harkaanfachaa akka deeme argina. Yaalmaan Oromoo bakka hunda jirrurraa wanti nurraa eegamu qabsoo Oromootti tinnisuudhaan qabsoo Oromootti himsuudha. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba bilisummaa Oromootiif falmu dhaaba jabaa fi dhaaba yeroo ammaatti kan isaan dorgomuu hin qabne dhaaba bu'aa bayii hedduu dabarsee muuxannoo guddaa horateedha. Adda bilisummaa Oromootti miseensa ta'uun dhaaba kana jabeessuu fi guyyaa bilisummaa Oromoo dhiyeessuudha. Adda bilisummaa Oromootti miseensa ta'uun humna bilisummaa Oromoo jabeessanii humna diinaa laaffisuudha. Kanaaf alaala dhaabbattanii yeroo itti waan argitan himtanii fi xiinxaltan, yeroo waan argitan mudaa baaftanii odeessitanii fi dubbattanii miti. Yeroon ammaa yeroo qabsoo keessanitti birmattanii qabsoo keessanitti lubbuu hortan malee yeroo alaala dhaabbattanii dadhabbinsa irratti wal nyaachaa fi dubbachaa ooltanii miti. Yeroon ammaa haati keessan Oromiyaa, dacheen keessan Oromiyaa, lagdi keessan bakki isinitti dhalattanii guddattan hundumtuu hambaan saamamee gurguramaa jira. Qeewarra keessanii honee jira. Ilmaan keessan yeroorraa gara yerootti manneen barnootaarraa gaaffii tokko malee ari'atamaa jiru. Ilmaan Oromoo geessoo fi qaroon gaaffii tokko malee akka mataa ol hin qabanneef dhaamanii ajjeefamaa jiru. Kan otoo dhageessanii, kan otoo argitanii garaa maaltu sin ciisaa? Yaa Oromoo, adda bilisummaa Oromootti dabalamuu baattan adda bilisummaa Oromoo deeggaruu hin dhiisina. Adda bilisummaa Oromoo miseensa ta'uu dhiiftan adda bilisummaa Oromoo gargaaruu hin dhiisina. Maallaqaan, beekumsaan waan dandeessan dhaaba kana cina dhaabbadha. Waraana bilisummaa Oromoo lubbuu isaa isiniif kennee guyyuu raasaa keessatti dheebuudhaan beelaan dararamaa jiru bira dhaabbadha. Qoricha sumunii yoo argitan ergaafi, huccoo yoo argitan ergaafi, birmadhaafi. Oromiyaan boru bilisoomte kan eenyuyyuu miti, kan ilmaan keessaniiti. Oromiyaa bilisoomte ilmaan keessaniif dhaaluuf immoo waa itti gumaachuus sinirra jira. Ilmaan Oromoo yeroon itti dhaabbatanii waan keessa ilaallatan yeroonsaa amma. Kanneen lubbuu isaanii nuu kennan darba yeroo yaadannu, kanneen manedhaa keessatti rakkatan hunda yeroo yaadannu qabsoo kanaaf ciccinee hojjechuu nurra jiraata. Wanti otoo karaa walakkaa jirru nu daddaaqu tokkollee jiraachuu hin malu. Aga dhala namaa taanetti, aga jiruuf jireenya dhala namaa gaggeessaa jirutti rakkoon eessattuu nu biraa nafu. Qabsoos kan dhale rakkinni jiraachuudha. Kana keessaa ba'uun hidhannee hojjechuu duwwaadha.
otoo beekaan jenne otoo wallaalaan jenne hamma dandeenye walitti birmachuun hamma dandeenye dhaaba keenya gargaaruun hamma dandeenye saba keenya utubuun haga dandeenye baqattoota keenya biyyoota ollaa keessatti rakkachaa jiran bira dhaabbachuun nurraa eegama. Dhugaadha. Ilmaan Oromoo agayoonaatti qabsoo keessan jiraachiftan galata guddaa qabdu. Agayoonaatti biyyoota ollaa keessatti obbolaa otoo hin jenne fira kooti miti otoo hin jenne waan qabdaniin ilmaan Oromoo bira dhaabbattanii baqattoota ilmaan Oromootti lubbuu hortanii kan jiraachiftan ispoonsara ta'uudhaan kan biyya ollaarraa baaftanii biyya fagoo keessa qubachiiftan galati keessan guddaadha. Karaa dandeessaniin qabsoo kana bukkee dhaabbachuudhaan waan qabdaniin qabsoo kanatti itti birmachuudhaan hojii gurguddaa warra hojjechaa jirtan galanni keessan guddaadha. Ammallee hojiin itti sin dadhabaa turtan qabeenya keessan itti dhangalaasaa turtan lubbuu gootota keessan hedduu itti kitimaa gochaa turtan galiisaa hin geenye. Kanaaf dhaabbattanii wal nyaachuu dhaabbattanii waan argitan irra xiyyeeffachuun boru waan biraa dhufa jettanii yaaduun ammas furmaata ta'u. Akkuma kaleessatti qabsoo bilisummaa Oromootti tinnisuu duwwaatu nu baasa. Yeroo irra darbine hunda keessatti namoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa ba'anii qabsoo bilisummaa Oromoo balaaleffatan adda bilisummaa Oromoo himatan dhaga'uun keessa waan hin oolleedha. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba saba kanaaf falmu ta'eef yeroo marayyuu komatamuu danda'a. Garuu haga wanta adda bilisummaa Oromoo ga'u hin dhufnetti adda bilisummaa Oromoo sana komiin keenya bakka bu'uu hin danda'u. Adda bilisummaa Oromoo kan jabeessuu fi kan gargaaruu danda'u itti birmannaa keenya. Waan qabnu bira dhaabbachuu keenya. Kana dagachuu hin qabnu. Warra adda bilisummaa Oromoo irraa bahan yeroo irraa gara yerootti gada deemuun alatti wanta aaraa isaan fidan hin jiru. Kana ifatti waan argaa jirruudha. Kanneen adda bilisummaa Oromoo irraa bahanii adda bilisummaa Oromoo balaaleffatan hedduun isaanii waan fooyya'e otoo hojjetanii mul'anne. Kana maataan jenne isaan komachuuf hin deemnu. Warra ba'an ilaaltanii qabsoo keessan irraan dhaabbatina. Qabsoon nama fageessee ilaalu nama bu'aa bayii gurguddaa keessa darbee injifannoo olaanaa argachuuf adeemuuf kutatee of kenne barbaada. Ilaalcha gaggabaaboon xiyyeeffannaa dhabuudhaan cichuu dhabuudhaan warra karaarraa arca'e hundumaa qabsoo keessatti xiyyeeffannee dhimma isaanii otoo haasofnu dhimma guddaa dagachuu hin qabnu. Warri bilisummaadhaaf adeemnu akeekni keenya fagoo aga ta'etti akeeka keenya bira ga'uudhaan waa hundaan jabaannee hojjechuun nurra jiraata. Ajabaannu yaalmaan Oromoo kan jabaatetu waan jabaa buqqisee jabaatti ba'a. Egaa qophiin keenya saatii walakkaadhaaf deemaa ture gara dhumaatti jira. Qophiin kun yaadannoon isaa goota Oromoo torbaan darbe keessa nu jalaa wareegame jaarraa abbaa gadaaf haa ta'u jenna. Bakka jirrutti ilmaan Oromoo harka wal qabannee bilisummaa Oromootiif tattaaffii keenya itti fufuu jedha qophiin daandii gabaa. Torbaan qophii biraatiin amma walitti deebinutti sirbuma Saaliyaa kan boona carcar jedhu kanaan nagaatti isiniin jenna.
Kun daandii ragabaati. Daandii ragabaa torbaanitti al tokko qophii adda addaa mata duree dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffate qabatee isinii dhiyaata. Kun daandii ragabaati.